Ashama kabajamtootaaf jaallatamtoota awwadaa ifaanii hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haala qabu isiniin jecha egaa yeroo dheeraaf walirraa dabannee turre akkasuma walitti deebine isiniin jechuu barbaannaa akkasumatti khadabreefis nuuf kolchaa isiniin jenna egaa arrammoo viidiyoo ajaa'ibaa kan hedduu nama viidiyoo kana reakshiina goona jennee dhufne videolee ajaa'ibaa kanaaf mee videolee qabannee dhufne takka jira wajjin laallaa nufaana turaa isiniin jenna में से भर के तैयार की खिंच खिंच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मैं सुनी उतर तंगी रख tongkap Somalia taban wallistu tapa garre tuma jirra wallistu hindi beekamtu yeroo gabaabdutti beekamte ergatemi kan akam TikTok yeroo amma namoota bifa kanaan haala kanaan leenjisee gagguru jira jechuudha TikTok akkanatti nama leenjisuu jira jechuudha waan ajaa'ibaati yaasa kana sira qaba abbaa TikTok waan kan yoo dhageesse nama adda qabii gartee ni jiraami kan taane beekata akkasitti buusa keessa kan keessa dhab godha kan ol baasaa buusi haye okay me akkasumatti foofaa viidiyooleen egaa akkanaa kan ajaa'ibsan kan riikaardii cabsuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabatan hedduutu jira jechuudha me kanas wajjin ilaallu يعني فكر ينفكر اسكما قابل اوكي انا ان شاء الله وزير ماما ماما لا يقدر اوكي ايتي انا كنت يعني فكر I love you so much. anak kecil cemburu Wow. Bo? Akma Kembon entertainment jauti. Jalti ni ichi ibsa shujuru anis bo semua kan nala lagi yo. kanjir ni hari TikTok amat egaa duba kabajamtootaaf jaallatamtoota awwadaa ifaaniidha viidiyooleen akka amma agartanii kan jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa TikTok namoota hunda leenjisee haala kanaan warra haala kanaan nu gurguraa jira jechuudha kan qofa miti akkasuma viidiyooleen ajaa'ibaa walitti fufee jira warra kana faabbaan TikTok maa keessa ulaan banneef okay saayim isa sanni nafakata me video khalas lala min be gaiza kan بدر مجد egaa famous-onni TikTok jechuudha viidiyoolee kanaa kana hoo maaliif gurguran kun gaafiidha jechuudha kam ajaa'iba kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati viidiyooleen asirratti arkaa jiru akkuma itti fufetti jira
Sano sila linggu dia. Oh yang enggak. Oh betul. Daud. Jaalatti TikTok gubbaatti ol baatee warreen friendii qabdan haala kanaan jechuudha. Hundinuu gama TikTok dhuftanii akka beeksiftan. Feemasummaa deessan akka Friending qabu gaani. Friending diyaleen gaafa dhufte. Akkana laa. Ammas akkamatti fufnetti jirra. Viidiyoo kanas daawwadhaa. Wallahi fonsi dise surre baase hidhaan qamisii kee wallahi siin sodaannu haasi ditti cammaa miila keenyu bolla keesse teesse bolla qabdi dhalaffashi horimmoo yootti ጉድጓድ ውስጥ ሆናችሁ ጉድጓድ ትቀፍራላችሁ ለሰው አጫሉ ብሏል አጫሉ ስለናንተ ብዙ ዘፍኗል ሃደራው ማሃደራው ልኪ ከሲኒማ አደገ እንጅራን ሃደራው Alla TikTok. Bakka kanatti nama hunda kana waliin jira TikTok. Hawwatachiin seenaa jettu. Abbaa TikTok kana hawwatachiin isaanaa jettuun jaamu. TikTok makana hawwatachiin isaanaa jettuun jaamu. Jaruma kana keessaan irraa baasu malee. Jara kana? Jaruma kana hawwatachiin jettuuni. Ani baadii. Egaa. Arra viidiyoolee kana wanni qabannee dhufnee jechuudha. Viidiyoo hedduu nu ajaa'ibsiisee fi waan addaa an keessattuu TikTok yeroo muraasa booda waan akkana arku eegale. Wanni tokko gizee daleeydu gizee hojjettu jechuudha viidiyoon tokko. Eega daleeydee booda ifirra deebitee ilaaluu qabda. Viidiyoo daleeyde san ifirra deebitee ilaaluu qabda. Viidiyoon Oggaasan viidiyoo yeroo laaltee booda viidiyoon sun yoo si gammachiise gadhiiftaa jechuudha. Edit gootee irra deebitee laaltee yoo si gammachiise gadhiiftaa jechuudha addunyaadha. Calumettee viidiyoo tokko daleeytee osoo irra deebitee atuu ilaaliin daayirektii yoo upload gootee akkanaa jechuudha. Gotti ishee sana ittiin gadda nama guddaadha. San caalatti warreen kanaan akkana mataa kiyyaa akkana fakkaatu jechuudha. Akkana fakkaatutti daayirektii jira namni kun baadiyyaarraa ka'ee osoo magaalaa arkin osoo waa takka illee arkin silkii smartfoonii kanallee osoo takkaa tuqee hin beekin amma irra guddaa warra suutiiti. I think warra suutii na fakkaata. Deemee achi dhaqe. Hoggaa achi gabbuu magaalaa san keessa gabbuu bilbila kanaas fuudhee smartfoonii kana fayyadamuu eegala. Eegasii waa takka illee hin beeku magaalaa san guddoo san argee san booda TikTok arge. TikTok ilaalee hoggaa TikTok ilaalu hindootaa fi kana argan. Faranjii wal dhungattuu arga. Garuu deebee isaan fakkaachuu jecha gabbee utaala. Garuu isaanirraa yoo bareede isaanirraa hin bareedu. Namu aadaa fi qabaame namu aadaa isaarraa deemtuu qaba akkasii jechuudha. Akkasuma amma TikTok irratti amma TikTok laalullee jiru. Kana taana amma warreen hedduu jira. Warreen akka sinaafaadhaan dasii caffeyaananii akkasuma ijoollee dhiiraallee kaaptiin guutuu akkasuma keemboon oroo kingmaal mucaa jirtu hedduu dhagaa namni maqaa isaaniillee eeyman faa jira warra koomedii ajaa'ibaa dalu TikTok irra jechuudha obsaa faa jira nama akkanaa kanaatu jira. Egaa namni kun aadaa isaa aadaa Oromoo aadaa isarraa deemtu ta isa fakkaattu ta isa boonsitu qabatee deema jechuudha. Jala deemaa flow tuqaaf. Duuba namni akkasii aadaa isaatiin deema malee akka kanatti utaalee ka isarraa deemuu hin beekne hedduu nama gaddisiisa. I'm very sad. Maal jettame? An garuu dhaamsaan qabaaf. Ayya. Baleessa kiyya ummaatii ajirama guddaadha. Bikka tufteen raanfatin. Bikka tufteen beekaa. Ani si hin beekaa. Fattii loonii ta'e inni haraa ture hin beekaa. Mana citaa kan inni keessa ture. Ni maara beena raanfatin. Amma hoggaa hiriyaan ummaatii illee hin jiru. Ummaatii illee hin jirulleedha. Hiriyaa akkuma tiyyaa hoggaa asirra dhaabbattee utaaltu. God damn shit. Boxing musaan waan addaa.
Adis garuu natti ulfaata. Garuu waan isiniin jechuu fedhu keessattuu ijoollee biyya Arabaa jirtan serious fedhu jechuudha. Waan biyyaa baataniif hin irraanfatina. Isin wanni biyya irraa deemtaniif biyya namaa san dheeyxanii hojjettanii galuudha malee haala akkanaa kanaaf himti jechuudha. Maybe Ifee gaddaa. hojiin isaanii TikTok duu danda'an hin beekne sirraa akka maallaqa Maaliif amma ati amma fakkeenyaaf duu inshallah ati amma fuuldura ni duuta. Namni duuti jechuun nama irraa olamni hin qabdu. Miti? Rabbiin Amma garuu ni duuta malee guyyaa duuti ni beekta. Hin beektu. Warri suutii sun akkasii haala kanaa kana jechuun addunyaa irratti osoo jirtanii haala kanaa kana magaalaa san keessa ni jiraatan malee gaafa achirraa darbanii Itoophiyaa si buusan hin beektu jechuudha. afaan arabaa yoo dhaga'anii Afaan Arabaa. so hin irraanfatina waan kana gizee Kanaafuu, qurraa guddaa taatanii kunis ooyi. Mee gama viidiyoo kanaa adeeminu viidiyoo kana ilaala ammas. Jaalallee simbarii sidhamna yuuraree sidhamna yuuraree iddoo ati jirtu ninduufa baraaree ati natti kottu yoonii hafeessiree si wajjin jiraachuu barbaada ibjaaree. Yani khayr bulcho Anjuna Urtese Gabu Hundinuu ijoollee biyya Arabaa fakkaata akka yaatuuti. Godhuu dura maaliin godhu jira baruu keessanii uummata gurra kun isin dhaga'ame. Namooti afaan tokkuma beeknaa uummata keenya. waan jaanillee namaati jechuun gamanumaan waan hedduu isinillee waan yaada viidiyoo kana agartanii jechuudha. Waan isin mul'ate waan irraa hubatan yookaan gorsa isaan kanaaf kennitan koomentii jala kaa'edha. Viidiyoo kana waliin argaa jirrutti mata kanaan maal jettan? Sirriira jiran jettan moo sirrii jiran jettan? Itti hafufan jettan moo haadhaaban jettan? Akkuma kiyya kana immoo Yookaan TikTok maafi isaan mutachiin isaanii achitti inni abarramti. Koomentii. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaan hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Nama aarsan hedduu nama aarsan akkasuma Oromoollee maqaa balleessan. Keessattuu sirba Oromootii fi keessattuu viidiyoon biraallee ni jira. Alaabaa Oromoo qabatanii sirbanis hedduu jira. Garuu waan hedduu nama rabbii sana qolla fullee aarsaati sinaa qajeelchu malee sinaa qajeelchu uummata keenya turtiin hojjetanii guddaa galatoomaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jenna. Egaa viidiyoolee kanaan booda viidiyoolee keenya guyyaa 2 yookaan hanga 3 jidduutti guyyaa 2 sadiin akkasuma hanga torbaanitti illee viidiyoo ajaa'ibaa ulfaanaan kan isiniif gadhiifnu taha akkasuma nu hordofaa chaanala kanaas subscribe godhuudhaan la hara viidiyoo katti jabu dhaabbadhu nagarsee jirta dhaabbadhu maal istiin si gooti tokko subscribe san addees sheeris godhi gaa hin dagatiin sin jennaa kanaan isin jaalanna warreen maatii keenya taatan kanaan nu gargaartan egaa warreen chaanala kanaaf haaraa taatanis subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jennaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan dhaabbu asoyyaan dura dhaabbu gaa Faatuma siin harka Ahmed siin harka Muhammad dhaabbu like godha wal jaalannaa sheeris godha subscribe si moto ka estimar si goti haye galatoomi yaa maki yaa Muhammad Faatuma nagaan jira